biyala keessa jiru. How do you know akasi hubatu je akabi? Meeqa agarree asirratti hey qawwe laal an gize asoitu wayin kana si godha. Miitu na godhatte No, but you're talking. No, when Please, an qawwe je asoi. Why khiyatu badi jirta? I'm the one who. Why khita kana qawwe? No, conversation ni why khiyatu anato qawwe ta kana jani. Qawwe hinaarin ana sittin rabuwa hinaarin. Keti kana dage. Maltu arabo blazabi. But laal am because gize ati asoitu natte abse nakina asoi nan jettami. Mirgan qaba opinioni khiya kana dawani fedian. But opinion you must understand the magnitude of the problem. Hi, but I see him. One and haso na finiminga kawe one in fedena so. No, see him undemo. See him undemo one fedase. Garu when in a sinja charge over upset. Anama one be Arab raso in the diamond dande. No, nidan days. Galato me I with na go to kawe. Go be took away to a kana J. No, but how go base and these never how go be brakote ever. أنا أسوق يعني في ترى سبورت الرامبو. دقيقة فرندا تيجي سافر فوق أبسط هو بس. أوكي وانا نجت شوفه تيجي جراتي. دي متى كرنا دي مي أفري تو. إني أجي. أو أنا. أوكي غلطو. دقيقة سجلين كواجد شو. دقيقة سجلني وام فتين عصوا نمني تكنا جلنا دبتين. ولي قال لي؟ Kota sagal tesere ke fatta be ko mo jawni ngiru ya taxaw bu haka we ko fani ndagge farne male awe bu pita tega la monandes okay ummanni biya araba dura nama gize jannu wanni nama isa godu aka nama yadu okay takafarrat ifi mal janin rahmata qabachu akhlaqa ni beetani mi akhlaqa rahmata namumma waan namasi godhu takka jira ummanni biyya alaa keessa jiru biyya faranjii keessa jiru hundi isaanii ummata akhlaaqan qabne ummata dhagaa mataa dhagaa ummata rahmata nam takkaaf hin qabne ummata gizee halaala teessee agartuun nama rahmata qabu fakkaate ummata rahmata hin qabne exampilaan isinii kan ummata biyya keessa jiru jaa arraantan irra hedduun isaanii ummata biyya araa jiruun gargaaramanii jechuudha ummata biyya arabaa jiruun ummata biyya arabaa jiruun okay ummanni biyya alaa jiru laakiin biyya gizee dhaqe sharmuuxuuf dhuguuf qama'uuf malee khabiyya jiisuuf biyya daaraa godhuuf dhaqu malee hattakka faamilii isaa ol kaasu irra ni xiqqaataa jechuudha parsantii naasoo naa qoba qabaadhaa percentage naasoin majority raasoin majority gide jennu dibbarra percentage jahatam yo wan gari gode sanirra aso dandeenya male percentage kudan didamirra aso dandeenyu jechu ummanni biyya araba akka jiranitti ummata family if jiraatu jechu jiru sani disani ummanni biyya faranji jiru eega if jiraatan boda family if jiraatan male dura family if jiraatani jechu of course sirri gamta kan ummata biyya araba jiru obaleyan khenya sirri ta'u dabu mala sirri ta'u mala lakin if eeguun isa kuma jiru ta'e irra guddaan saanii miskiina miidiyaa irra jiru gizee rakkate ha viidiyoo arkan ummanni gargaaru ummata biyya arabaati nama haadha rakkate gizee arkan irra guddaa ummata biyya arabaati ummatuma biyya arabaatu waan hunda godhaa jechuudha ummanni biyya kana jiru ummanni biyya alaa keessa jiru dagmoo ummata baqa hundi isaanii ummata zakhraana akka jiranitti anaatu isinii makun afaan guuttadhe Suudaan keessaan jira laakiin irra fixadhu daqiiqaa 10 qaba qawe na'la angano diddami takara diddami afur jam to balesaqi war me deka kunan guutu anas no tayti sedege akamin jame deka kunan guutu la sarman je fakito gerba deka kunan guutu diddam kunan guutu ani gabraqe to ayna jala tay so darabian jira fakate deka kunan guutu kan sedege ay so darabian jira fakate amma gara kun kamu tun tara Pitadde gabbu nagen natura nagen nawula namni na tiaso ndage fa balesaqi indemi sanu hinfigin tay dage fa gafi da nabi na tay dage fa ko yaro di ya debi sa te famu ka ba ko isni rabbi awe namota amala te workout insaman tunuma akata relax adere ko da kana amala sa yati koya kutaka warkoti da defamu kabaf debisan defamu kabaf awra maantana yo kana taate dabal amma gurban kuni ana gurba kana yaro gaira amma amala sa nas mana ya la teeti haso nam lama ko ta kawe yo najala haso nam lama ko ta namni birad bacchu debisa kawe ko gobe please gobe muti gobe
dursa qawwee mudeetara irraa fuudhi. Amma buutuna mudeetara irraa fuudhi. An gurbaa kana mana yaala isaati. Isa wallaanaa akkaataa. ما خلتسي fucking get the fuck out of here with that bullshit. Why negotiate going to tinta وبلزغي وان أكتانا فيني negotiate ولي going بيتا وان ولي ركون كم ديدمي سديت دايكا سديت ديدمي سديت ديدمي سديت أما سي ديدمي شنجل دايكا عندي سنتج تدرو هنگا كود هنگا ديدمي جاتي نيجا هنگا ديدمي جاتي إيجا سامبودا هالكم ماله چنان ميت كورادو هنگاسو ميت كورادو ميت كورادو هنگاسو ما كيش فدا ميت كورادو والله لمينا دوبتي أبدين بوسا إذا يو دوبتي I'm fucking taking you out anybody I don't care دايكا دي تو سنتني جدا چنان رتين داب سو ديدمي سجل تين داب anyway وني جت جرو دوران درسي نمني بيا أمريكا جرو نوتي سيني فيندالين نما فيندالين وني دالينو في إفيف family خير تنمو family ilmaanif dalaga malee ilmaan faamiliidhaaf hin daleetu duraan durseetu sammuu if duba ijoolleen biyya arabaa wanni biyya jaarti akkas jettanii ijoollee miskiina godhaa jirtan taakka jee yaanni akkanaa kun gabrummaa jalasiis hin qabu jira jechuudha yaanni amma abseen dubbatu kun yaada gartee wanni gubbaratti emo keessan sheekonni gartee nama barsiisanii jechuudha warri Ameerikaa jiru sakraan akka jee duraan dursee atin yaada Yurooppii fi yaada biyya arabaati malee kuni warri Ameerikaa jiru kuni we are not sakrana we actually have our shit going on waan hedduu godhaa jira jechuudha intarneetuma kana gubbaarratti eenyu isin tujjaaromsaa jira eenyu kaleenca isinitti ergu eenyu maallaqa isinii qabu ijoolleen biyya arabaa maal argite yoo ergite ifiifuu faamilii sirraa wajjin baatu maqaa walii hannineeti gartee ijoolleen biyya arabaa muslimoo no bilezaqii ifiifuun qabdu lafan qabdu dachiin qabdu eenyummaan qabdu you are fucking refugee miti refugee staatasii qabdu bilezaqii you are nobody biyya gartee yoo duute namni sin laalle keessa jirta biyya gartee arabni gartee akka hoolatti si hidhee yaman tana keessaa fi suudii tana jidduu akka fardatti akka si hidhee siin deemaa ture viidiyoo gubbarra isin agarree jira anaa mito kana viidiyoo gubbarratti isin agarre Aramni samboda Oromoonis qabdee waltumaa akka gabratti waltuma namni ilmi namaa ta'e akkasii walintum viidiyoo gubbaratti intala dhalaa akkasiin godhu kana gabra qofaa tokkos godha nama gartee mootummaan qabne biyyan qabne eenyummaan qabneetu akkasii tumamee ajjeefamee tumama malee akka hoolatti gartee gurgurama agaraa jirra wal gurguraa jirtan agaraa jira kuni gabrummaan eenyummaa staatasiin qabdu namni biyya qabu lafa qabu eenyummaa qabu akkasii walintum gabra qofaatu gabra gidi arga akkasii waltumaa jechuudha malee waan birootiin tobbalisa halammadaamu Ameerikaa kana keessatti tobbalisa will live lavish life sun jechuun namaaf hin dalagee miti biyya gargaaruu qabdan annaga biyya mootummaa gargaaru UNHCR deggara malee anaa miti waa hawwana biyya maaliif hin jaaran biyya jaara maleedha amma maaliif hin jaarabi so wanni akkasii beekuu qabdan tokko siistama gartee dubartii teenyaa fi warra biyya arabaa itti gabrummaa jala jiru akkamitti sassoban ati biyya jaarta eenyu ka biyya jaara oggoyyuu gabra ka biyyi jaaramuuf immoo eenyu ka gabra uume suni jechuudha tanaafuu addaan beeka biitii yoo ati jaarte ati gabra ka biitii yoo si jaarame immoo ati gabraa miti fitadhe jarrisaal choda bada namta kalee dubbatina gaas warri yaada qawwee bittan lama na barreessa warri yaada absee bitan ammoo takka na barreessa yaada absee bitatan hundi isaanii deebisaan deebifamuu qaba qawweef deebisaan deebifamuu qaba no deebisaan dirqee deebisaa siif deebisee gara dura asoo gootee chirratti inni dhufee hiikaa godhee warri absee filatan takka warri qawwee filatan ammoo lama qawwee fi yaadni qawwee qubee jira thank you awat marata manyu filata marata ingute singe way voti numa way voti I can't okay qawweef deebifamuu qaba waan amma qawween jeessan okay moha haasay sorry gobbee diidee sagalee rangaa soddoma takka okay gobbeen jiru warqot fudhadhu moha dubbachuu fedhaan saabar mo'aan dubbannaa mo'aan dubbatu mo'aan akka beeku ammas gurbaan kun jarjaraa turtee mi jarraa namaa keessa dubbadhu gaa ana banda naa dabarsuu ni dandeessa gobbe abbaa fedee fannatu siifillee dabarsuun waan danda'a carraa namaa keessa bakka jiru tanaan xiqqoo isuma kanaan xiqqoo qunxuutee bira dabra
nuti yeroo hundaa'u yaadatti amanna malee carraa namaarraa osoo hin taanu namoota gartee nuti namootaan jebalee maqaa namaas hin dhooyne mana yaalaa taanee fi qaceelfama waan adda addaa irratti ilmi namaa kuni namaa hoolaan biyya arabaas hin jiru hoolaan kan qalatanii nyaatanii namni qalamee nyaatu jennee yeroo hunda gara keessaatiin bulukoos keenyee fi suutatti akkatti namatti as ba'u yeroo amata dheeraa irratti dalayne hunda huccuu nama duratti namarraa baasuun gaariidhaa miti. Ilmi namaa kun hundinuu nama. Biittiin maasiisi ilmi namaa if gabroomsa malee namni nama hin gabroomsu. Ana kanatti arkutti hangaan biyyoota hangaan deeme doolaa meeqa hangaan deeme kana keessatti waan san bifa saniin ilaalaasi akkasitti nu badhaasi. Haa ta'u malee ilmi namaa kun gisee waan takka kilgaalu tiyya dirqama fudhadhaa gisee jee sanuma afaan dubbanna malee wanna biraatii miti abseenaa fudhatu fayyaada anaa gabbee. No, wali dabarsuun hin danda'u yaada kee dubbattee jirta fitattee jirta nama birooti malee eega dubbatanii nama abseenaa fudhatu wali dabarsu. Kun yaada uummata gabbee carraa ta'e hin fitanne reefu gisee fitattee jirti. Muti senema. Moha. Sababni ni musenu mani. Sababni ni musenu mani. Ijarre saat. Betul pernah makan dulu. Warna sambu deebitate. Akkamitti Europe irraa fudhate sammuute. Maali leencaasi nuti nama leencaasi kan nuus hin jisan tuwa emotional keessi galche. Gabrummaa. Akkamitti naa ibsi gaarii akkamitti naa ibsi kaa. Hunoo sammuu gabrummaa. Akkamitti fidadhe naa ibsi kaa. Akkamitti fidadhe naa ibsi. Sifin ibsa ayee sifin ibsa dhaggeeffa. Jalqabaan daqiiqaa si kan dubbatuu jiddi siyyaan carraa namaatu ni seentaa keetti fayyadamee siin jedhe. Namaaf kan nuuni dandeessin jennaan lakkii namaaf kan nuti himaa kan itti seentee geeffannaan namaa kan nu barbaadde osoo namaa kan nu ta'e jalqaba osoo hin seenin dura namaa dhiisuu sirra ture. Egaa kan kee dubbatte immoo abaluuf carraa kan nu dandeessu ati tokkoffaa daanyaa miti waan taateef amma kee fixatteetu nama yaammattee miti ree abbaa sayyaa nu dandeessu nama dura jira obsi jechuuf leenca maal tolu fide. Fayyaade. Maadileeta lafa fuudhii siin jedhanii amma moolee silkii lafa kaayatiin silkii raachitee jira. Fitattee wayii carraatee fitattee jirte carraatee fitattee si hojii takara karuu hin dandeenye carraatee fitattee bakka dabarsite. Carraatee fitattee. Kawwee ati haasoo hin dandeessu. Kawwee haasoo hin dandeessu. Maal haasoo itti isaa? Ati haasoo hin dandeessu. Warri haasoo hin dandeessu. Egaa haasoo hin dandeenyu gaa. Miyuutiif godhu obboleessa biyyaa naaf yaadu tokko miti. Miyyuu billaa dasee mana hojii godhu keessatti Mooditara maanaa kan inni yaa. Dabbaan mooditara maal kan du'a mana kana. Absi Lakki bar waan naati waan naati si deebisa. Waliin si gaafa qoy hin baane. No, koi, amma kawwee fi isaan hundaa waan ammuuti godhee hogguta kana dhageeffadhu. Gobbee carraa kee yoo dubbatti wal kabanyee seera manaa beektee fi seerumaa hubeektee fixattee jirta. Carraa kee akkamii fixattee waan geettee dura. Bakka itti fixatanii si ibsa kaa. Sittiin himaa qoy akka fixatte dura. Amma naan himneeti naa himtee ammas deebitee naa himta amma naan himneeti. Okay, ayyaa akkamitti fixattee irratti himee akkamitti fixattee dhisaa dubbatu ayyaa dubbadhu. Namticha salama harreessalu if kabajimuutu lamata na godhee. Akkatti carraan kiyyan dhumin ogguunan fudhadhee mo'aadhaaf dubbate mo'aafin dabarsuuf fedhaan jee hangana jee ati si afaanii jechi ati jette carraa namaarrattu akkana maalii ati jette jechuudha. Lakki bar mo'aa dubbate hin duraan mo'aaf dabarsuu barbaade hin jee haa eega akkas taate jecha kee kanarra koomantii kenneetiin obsaadhaaf dabarsaan siin jee yeroo saniin ta'u carraa kee fixadhuu naan hin jenne yoo lakki ati akkana hin jenne jette si qofaa miti namni biraas mana kana keessa ni jira. Ammas deeqaas dhaabbatu gaanii fixadheetiin raabeetuma saddeeqii sin dhageeffadhaan nama dhageeffachuu danda'u. Akkas jeetiin carraa kiyya gabaabseetuma waa jee absee fudhadhuu jee muut godhadhe. Ogguu muut godhadhe walii dabarsuun hin taatu jaanii diktaatoralli maayikii banatan. Hadaa waliin. Kanaa godhan mala. Tokkoffaa carraanis hiikanne daqiiqaa 20 irraa hanga 30 takkaati. Bakka itti dhaabde 30 takka dhaabde. Osuma dubbachuu illee si hafee jiraate dirqama dhaabuu sirrii jira daqiiqaan kee ga'ee waan geef tokko naa qabadhu. Lamaffaadhaa carraa kan kee yoo dabarsite amma guutuu namaa dabarsi yoo dabarsuu hin barbaanne immoo ifii dubbadhuun sin jedhe.
komentii goote yaada kiyarra goote daqiiqaa si kan nama fudhattee dubbattee daqiiqaan isirra gahee ati haasawaa fixattee abaluu fi kanneetti achirratti hin dhaabbii walii fixattee siin jedhan achiin kutee leenci seente kun waan biraati. Kuftee jechuun yaman harka waan nuti kanaas mannaa qabadhu. Kan lammaffaadha immoo haasawummaa dhaqee haasawuu itti ho'u silaasa dhorkuun hin danda'an ture beekan na sillise malee. Sababni isaa haasawuu nuti haasawuu jiru irratti hiikaa noormaala ta'e osoo hin taane piraayiveetii namaa seentetti attaakii namaatiin eegalte haasawummaan kee guutuun attaakii namaati. Wanni ol soonuu jirti sanuu si obsesitti hin dhiise beekatuma. Egaa qawween kofilee booda adda qawwee hin beekaa qawween kofanti koflu isaa argeetiin awwa wal beekanii wal goosanii jees hin dhiise malee silaasoo sanuus hin dhiisun ture hin barbaachisu waan ta'eef attaakii nama dhuunfaati waan ta'eef sana akkasii naa qabadhu carraa shafatettee jirta carraan lamadaa marii biraatiin hanga si qaqqabu obsii taa'emnu. Mo'a ni jirta. Yoo galatoomii dabbal ani yaadni kiyya xiqqashoo dubbii absee sanarrattiin komentii godhuufadha. Wanni abseen jee dhugaa ta'e ammoo akkasitti enerjiitti kan nuun qabu yoo biyya tana gabbuutee ilaalte harka 175 shamarran keenya yeroo dheeraa biyya arabaa keessa turaniiti gizee biyya galan rakkoo keessa seenan obboleessan kabajuu haatiin kabajuu mana namaa faarra deemtee hareetti saraatanyaa taatee jiraatti because gargaarsa jettee tuma kaatee maallaqa sii kana hirtee oromoo jettee faamilii jettee dhadhoottee jirti. Bakka feete ooltee ammata meeqaas turtee dhiira nyaachiftee there is no respect. Faca'uu dhufaa jechuun si galee. Bakka kanatti namni tokko dura dursoo lubbuu isaatiif ta'uu qaba. Egaa lubbuu ta'e tanaaf taate faamilii tanaaf illee taata, namaaf illee taata, oromoof illee taata. Osoo ifiifuun taane boru ganama harka qabamtee hudduu dubbatti hidhamtee gizee biyya galtee mee ati eeguma tiktoo kanarra dhufte nama meeqa fidde eessarraa fidde nama gargaaraa jettee fidde waan eessarraa fidde dabbaa. Harka 195 rakkoon hedduun kan mul'atu biyya arabaa kana keessa. Eega biyya galanillee rakkoon ni jirti. Sigalee. So bakka kana wanni inni jedhu dhugaa ta'ee kanuma keessa maallaqa isaaniillee akka seef godhatan akka jabeeffatan boruuf akkuma har'a gammachuun jirtutti boru rakkoon ni jirti jettee akka ol kaayyattu barsiisuu qabaa jeetii yaada damiin abseen. Khabiraa kaniin jiru ilmi namaa hundi nama ta'eef wal qixaa miti. Maal siin jaani osmaati nama taatee jirtuuti. Nama ta'ee siin jaan amma fakkeenyaaf nama barati nama you dress at womo uffatteef womo cuuffatteef womee jaan agartuuf nama ta'uu hin dandeessu. Nama ammoo maqaan namuma jechuudha. Waan nama ta'uu saniif waan sirraa irruu hedduu jira. Takka rakkina sammuu yoo qabaatte nama rakkina sammuu hin qabne wajju wal qixa madaalamtu ati. Wanni ati dubbattu hin laalamu seeraanis firiidha jechuudha. Sigalee nam hiyyaa waan hin yaadneef jechuudha. Ilmi namaa yaadaan dalagaan hojiidhaan wal caala. Bashoota takkaa jira TikTok yaa Facebook irra haayitiin jira. Bashoon tun ilma namaa caaltii jaan addunyaa irratti piroofeesoroonni gurguddaan. Bashoon tun YouTube dalaydii paawundii miliyoona 20 takka galchite inkaamingii ni yaaddi bashoon tun ganama lafaa kaatee waan gootu beeyti ilkee rigetti maal jetti ni dalaydi. Hedduu zannatti daaba adda addaa daa'imman uffatti. So ilmi namaa kun hundinuu waan nama ta'eef obboleetii gobeeti maallaqa erguu diddeef malee. Qoy ilmi namaa hundinuu waan reefuu rabaafadde fixadde. Qoy deeqalmaa ilmi namaa hundinuu waan nama ta'eef maqaa dhalaal kun maqaa nama gizee jennu maqaa hojiin wal caala ilmi namaa namni yaaduu fi xayyaanne takkaa miti. Kana bakka kana atilleen akka gorsaatti yoo dandeesse yaada kana fudhadhu galatooma. Yaadannoo. Fixadde galatooma. Thank you. Yaadannoo tufuuf. Okay, yaadannoo jiru fakkaata. Qawwee si waa gaafadha waan lama. Gaafadhu. Yaadannoo ni jira deeqaa sadeen fudhadhu yaadannoo keenya. Dubbachaa hin jedhamu. Okay, tu. Galatooma maybe dhugaa biyyoo ta'e uummanni jala jirtan hundi keessaniyyuu nagaan isin ta'u jechuun jaalladha. Maybe yaadni akkasii gaafa qabu namni gaafa wal falmu yaada dhugaa ta'e tokko irratti waan qabatamaa irratti walii galuun barbaachisummaa qaba. Jalqaba waan jechuu barbaadu wal dhaggeeffachuun isa jalqabaati heera uumamaati waan taate jechuudha. Namni gaafa wal dhaggeeffatu yaada walii kenna waan ta'eef maybe namoonni asitti yaada tokko wal falmii yeroo deemamu yaada dhugaa keessaa dhufa waan ta'eef wal falmuun gaariidha. Garuu waan dhugaa irratti walii galuu qabna jechuun barbaada. Haa ta'uti garuu akkuma amma mana keessaa kaafame ilmi namaa qabeenyi isaa inni guddaan sammuudha. Sammuun isaa garboome taanan, sammuun isaa ajajamu taanan qabeenyi inni addunyaa kanarraa qabu meerkurii haa ta'u diyaamaandii qabeenya barbaada haa ta'u mileena haa ta'u tirileena kufaadha jechuudha.
Kanaaf namni sammuun isaa garboome taanan sammuu isatti nama nu taanan ilmi namaa kufaadha jechuudha. Qabeenyi inni guddaan addunyaa kanarraa nuti qabnu sammuudha. Kanaaf keessumaa iddoo garaa garaatti rakkoon hin uumamu. Hin arginas nuti garuu akka ilmaan Oromootti fakkeenyaaf mana keessa kaasaa ture mo'aa. Gaafiin akkasii galuu fi ulaagaa jechuun namni nama jechuun akkamitti namni namummaa ilaala. Uffata qabaachuun, qabeenya qabaachuun, jaartii qabaachuun, wantoota hunda qabaachuu fi dhabuun nama godha. Maaltu nama godha? Dhalatanii namarraa dhalatanii fuula namaa qabaachuu qofaatu nama jennee akka nama yaamnu nu godhamoo wantoota inni qabuutu nama godhee yaamsisaadha amma. Yaa sirriidha. Isuma isin jechaan jira nama Firistoofer nama jalqaba namummaa isaa kan ibsu. Nama namummaa isaa kan ibsu qabeenya isaa osoo hin taane bareeduma isaa miidhagina qabeenya inni qabu osoo hin taane ilaalcha inni qabudha jechuudha. Namni addunyaa kanarraa nama ta'u kan inni beeku ilaalcha qulqulluu isa qabu qofatu anaaf nama ana biratti akka kooti kun yaada dhuunfaa kooti. Abbaan barbaade qabeenya barbaade qabaatu nama namummaa isaa kanan jibbu ilaalcha isaa yookaan gocha yaada inni yaaduu hin jibba malee nama namummaa isaa hin jibbu. Kanaafuu yaadni koo gabaaban nama kan inni ibsuu isa danda'u yaada isaa qofa irratti kan hundaa'u jechuudha. Yaada ilaalcha qulqulluu kan taateef bileen irra waan ta'eef osoo hin ta'in ilaalcha qulqulluu obboleessa obboleettii fi biyyaa fi amantii kamiifiyyuu waan barbaade kamirratti iyyuu ilaalcha qulqulluu isa qabu qofa tanaaf nama. Thank you. Qawwee tokkoffaa mana wanta godhi mootii nambara gijjiire lakkoofsa wanta miti rakkoo qabu kaasi. Okay, lakkoofsa gijjiire. Okay, amma waa lama irratti. Dabbaar asirratti waan takka qofa dubbadhu. Absi asirra waan takka illee dubbatanii qo'e. Absirra hin absi. Lakkoofsa carraaqeerra namarra keessa kana kaasirra rakkoon qabu wal dhageenyaan. Deeqa sadii irra kaa'e bar. No rakkoon qabu dhis. No balleessa rakkoon qabu. No ifi dhumee jira. Okay, qawweerra hin gadee galaa akkasuma dhis. Qawwee garaagarummaan namaa fi namummaa siif maal? Gaara mul'ataa dura. No gaara mul'ataa dhis rakkoon qabu dhis. Qawwee garaagarummaan namaa fi namummaa maal? Namummaa. Garaagarummaan namaa fi namummaa maal? 42 irraa hanga 45. Namummaa jechuun maal jechuudha duraan dursee atummaa nu kaala garii keessa. Akkana gaafatu No. Establish godhuu qabare nama gideettuu fi namummaa gideettuu establish godhuudhaaf deeqaa kiyyaa fi mitire establish wanta gidee gaafattu deebisisuun fundamentalii isaa understand godhuu qaba maal jechi ati jettu kun. Jechi nama fi namummaa jettu kun maal definition isaa sanboodaa deebisaa keessiif hin deebisa. Atu addanni beektaa namaa fi namummaa addanni beektaa maal akka ta'an si gaafachuu jira. Namaa fi namummaan siif maali akkamitti ibsita? Eebar anaaf siifin ibsaa ati immoo jechi nama joosu maal jechuudha namummaa joosu maal jechuudha jechaan si gaafadhe dura addaan barachuudhaaf because maybe karaa adda jiraachuun ni mala. Duniyaa kanarratti gaafiin deebitoo jiraatte siifin deebisaa ani gaafiin si gaafadhe dandeessuna deebisa. Amma qawween abseetti seenin rabbi daqiiqa nu mormatti seenin. Anu waan nagaafatee fi dubbachaa jira malee daqiiqa isaa biroo barbaadu. 46 seenne jirra lamaa siyaa fi garaagarummaa namaa fi namummaa nu ibsi. An daqiiqaati ani lammaa wanta kan dubbanne by the way ani gaafii teetan understand godhuudhaaf si gaafachaa jira. Si gaafachuu jira because ani stupid miti an nama baratee gidee namni gaafii na gaafatee namarratti waan na gaafii sun understand godhuudhaaf ammas amma dabeetii feetee gaafadhu gidee gaafii gaafatte definition gaafii sunii himuu qabda amma kanina si gaafadhaani jechi namaa fi namummaa jedhu suni maal jeeti si gaafadha maal fennaan yoon deebisaa si deebise ati akkaataan ati namaa fi namummaa itti understand waan gama birooti jecha gama birootti argamuun ni mala soo namni kun akka beekuuf an akkam beekuuf namaa fi namummaan jechi jedhu kun maal jechuudha go ahead. Abadan daqiiqa takkaan siyaate garaagarummaa namaa fi namaa hiika isaa naayin siif maali garaagarummaan namaa fi nama daqiiqa takkaan siyaate. Hiikkaan an gaafannee barate sitti maali naan jette malee hiikkaan an jedhan ani immoo hiikkaan si namummaan siif maali akkamitti ibsitaadha? No laale namaaf namummaa maali naan jette malee maali hiikkaan isaan jenne there is a difference akkamiin ilaalta naan jette there is a difference adeera kiyya ani dabbaal kiyya laal ani intarneetii kana gubbaa haalaan ture. Dabeeti akkaataa nama hojjetu kun sirriitti waan hin beeku. Okay, dhumee jira daqiiqaan kan
Ani un gaafa ne obboleessa kiyya اوكي ammaa ركون chufara dhudeen. هيا Nama دمي dura جرا jedhama. نورات من دبرساي دمتير Daqiiqaati yemmoo deebisa akkaan hin deebisne narraa fudhattee jechuu kana هاي bira. ركون قبل كي تمرتين كده فيا Ni ايه un جرا dubbanne akkamitti? قوي بليز نجيكينغا دقيقة عشان كنتو سيخني صون ديفيسون سو غافي غافي تو بدي بلستي ركون قبل ايه جرا بلا بلا ايه كوبي ده يا اصل اب سيفي كان وربادي اب سيرك دي بيوند Kanaa jira. اوكي دقيقة افرتمي شنو را هنگا افرتمي سديتي تقبدا نما في نممان غرغر مان سامال Fayyadee garuu reefuun akka malee haasa'ee dubbii qabxiif naa qabatte saddeeti kun nama badaadha amma naa galte dubbiin teeti. Yaasonni gabaabaan ta'e jechuun munaaqashaa biraas waan hin deeqaa qabacha keessa godhaa isiniin deebisa. Qawwee ama fakkeenyaaf qawween godhadhe suma naafi qawween kun yeroo dheeraa sol beena arrabaas babbareeda nama arrabsa homaatii miti homaa hamtutti hin fudhatan amma qawwee kana waliin hojjaasuuf nama ta'uu isaatii fi hojjaasoo namummaaf wajjin naasoo garaagarummaan namni nama ta'ee gowwaa jira haaqilaa jira shaaxilaa jira minim nama homaa keessa hin jirre jira namuma inni sanis namni namummaa qabu dabbal nama akka inni ta'e hin beeku adeemsa inni irra jiru san yoo doktora ta'e gara injineeraatti namni kun digirii biraa akkamitti ida'achuudhaaf nama osoo sin beekne namummaadhaaf karaarra waan takka irra si kaayu namtichi san namummaaf waan san godha. Oromummaa isaatiis fi miti minim maalummaa isaa takkalleedhaaf miti namummaadhaaf namtichi sanii akkaataatti namni kun waan si godhu waan san godha jechuudha. Namummaaf namni noo nama kun baraataadha sin gaddeemu akka gartee qawwee kunis nama. Doktorri akka kiyyaa mangistiin kunis ka qawwee wajjinaasoo kunis nama. Wanni wajjinaasoo nuufis namummaaf wajjinaasoo. Ammas jechaan qawwee eenyu nama biraatiin jechuu hin danda'u beekadha. Inni kun yoo fakkaatee maaliif mudeetara narraa fudhatta jeeloo lamalee waan biraa takkallee nama godhu. Namni adda walaa jirtan piliis qaama teessuma gurguddoo wajjin haasoo jiraanatti hin dawwalan akka carraa fa'aas jira teessee yoo dawwalaa jiraattan. Hin dawwalina qaama gurguddoo nama akka qawwee nama akka hedduu wajjin hin haasawaa jira jechuudha. Saniifuu garaagarummaan namummaa fi namaa namummaan namni kun gahee hojii isaa waan itti madaalamu waan dilata akkatti madaalama namni maraataa fi fayyaada soliinuu nama jaamaa jechuu barbaadeeti fayyaada gabaabseetiin amma kana faa fixadhe deeqa amma kana faa laala karee wasan narra horriftee gaafuma tokko abseri yo somuti gopi yo somuti ko tete sana jama thank you wango te ngala to meti abse nama fi namumman garaagarummaan samal nama kamitti ibsita namummaa kamitti ibsita garaagarummaan nama fi namummaa maal Okay, yeah, galatomi. Just afurtamii torbarraa hanga afurtamii saddeetirraa hanga shantamii takka. yeah, no, the lesson kanan oh mal no kon. Okay, yeah. No lagi sani. Lagi ama. Okay. Nama jechuun amaatis nama qawween hundi keenyaa nama. Okay, namummaa akka itti adda baastu namummaa biratti ni ibsamu. Namummaaf jettee namummaan si dhagayamee rahmanni nama takkaa si dhagayamee namummaaf jettee waan san gizee gootu namummaan kee ibsama. Laakiin akka jirrutti nama ta'uun keenya takka namuma akkasittiin hubadha kan itti hubadhuttiin dubbachuu jira. Moor kanarra beeku hubachuu mala jeetii yaada. Mooran dilasa waaniin kana adda baasneef namummaa laakiin akkaan itti beekutti namummaan si dhagayamee baay'istak. Okay, daqiiqaan Okay, sorry. Hanaan dubbista. Namummaa jechuun akkumaan jeesan namummaadhaaf jettee waan takka gizee gootu namummaa kee ibsu. Namummaan san dagmoo namni hundi hin qabaatu nama xiqqoo takka qabaataa jechuudha. Nama akhlaaqa qabu nama rahmata namaa qabu namummaan itti dhagayamee waa godhuu jechuudha. Kun jechuun namni hundi hin harkatu kun nama muraasa takka harkata nama rabbiin akhlaaqa namummaa san keessa kaayee jechuudha. Amma nama akkasitti wal diree maarree jiru namummaa hin qabu namni akkasii rahmata hin qabu jechuudha. Nahriisa waan jaamu san hin qabu jechuudha. Namummaan hajaamu san nama hajannu laakiin hundi keenyaa nama haqabu nama kan qabne nama tahee miskiinni nama tujjaarri nama ha dhukkubsatu nama dhukkubsatu nama waa qabu nama kabajamaa nama maallaqa qabu nama maarree qabu jaanii yaaman hundaa wanni dura yaamamu namaa jechuudha. Kanaafu hundi isaanii durri isaa nama waan ta'eefu
akka reefuu jettan sanitti sirri hin fudhadhu ture. Reefuu namummaan maarree wal caala kaja'an san hin fudhadhu because namni kun hundi sunuu nama waan ta'eef